humnoonni mootummaa Oromiyaa godinaalee adda addaatti namoota qulqulluu reebaa hidhaa fi dararaa akka jiran himamee jira. Keessattuu godina Baalee magaalaa Roobee fi godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti haalli kun cimee jiraachuu maddeen gabaasanii jiru. Gammachiis Magarsaa dabalata qaba. Humnoonni mootummaa naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaatti namoota qulqulluu reebaa hidhaa fi dararaa akka jirantu himame. Keessattuu godina Baalee magaalaa Roobee fi godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti haalli kun cimee jiraachuu maddeen gabaasanii jiru. Dargaggoonni badii tokko malee mana hidhaatti guuramaa akka jiranii fi hidhamtoonni mana hidhaatii bahan tokko tokkos achi buuteen isaanii dhabamaa kan jiru ta'us maddeen himanii jiru. Godina Baalee magaalaa Roobee keessatti dargaggoonni hedduun mormitoota mootummaa fi deeggartoota paartiilee biroo ta'uu isaanii qofaan hidhamaa akka jiran jiraattonni naannichaa himanii jiru. Jiraattonni naannichaa dabaluudhaan akka himanitti hidhaa fi reebichi kana dura naannichatti kan gaggeeffamaa ture yoo ta'us amma garuu kan duraa caalaa daran hammaatee kan jiru ta'uu dubbatu. Kana bu'uura godhachuudhaan odeeffannoon bakka sanarraa argame akka mul'isutti humnoonni mootummaa dhiyeenya kana dargaggeessa Boonsaa Ahmed jedhamu to'annoo jala oolchuunis himamee jira. Dargaggeessi kun uummata sagalee ta'uu malee yakka biraa kan hin raawwanne ta'uu kan himan jiraattonni naannichaa yeroo adda addaatti keessumattuu lafa gammoojjii Baalee keessatti uummata hongeen miidhameef sagalee ta'aa kan ture ta'uu ragaa bahu. Oduu wal fakkaataan humnoonni mootummaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti namoota nagaa rakkisaa kan jiran ta'uu maddeen himanii jiru. Namoota yeroo adda addaatti yakka tokko malee hidhamanii manneen hidhaa magaalota aanichaa keessatti rakkachaa jiran keessaa Jimaa Fantaallee, Hawaas Godee, Roobaa Godee, Daandii Sochoo fi Umar dabalatee kanneen biroos kan keessatti argaman ta'uunis eeramee jira. Gama birootiin dargaggoonni maqaan isaanii Nuraddiin Fantaallee Jiloo, Qumbii Jiraan, Mootii Tsaggaayee fi Taajuddiin jedhaman kaleessa galgala mana hidhaatii gallakkifamuu isaanii maddeen gabaasanii jiru. Humni hidhattoota mootummaa uummata nagaa magaalaa Kaarroo halkaniif guyyaa jeequu qofa osoo hin taane dargaggoota hidhuu fi haleellaa adda addaa uummata irratti raawwachaa akka jiran maddeen nutti himanii jiru. Fakkeenyaaf aanaa Fantaallee naannoo Sumaamaatti hidhattoota daangaa cabsanii haleellaa raawwataniin namoonni 6 akka ajjeefamanis beekamee jira. Dhimma kana ilaalchisee qondaaltota mootummaa naannoo quunnamuuf yaaliin bilbilaan godhame hin milkoofne. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Eekaa aanaa 5 naannoo Shoolaa gabaatti balaa ibiddaa qaqqabeen qabeenyi birrii miiliyoona 50 oliin manca'uu koomishiniin hooggansa sodaa balaa fi ibidda magaalichaa beeksisee jira. Balichi kaleessa halkan keessa naannoo sa'aatii 10tti suuqiiwwan 84 irratti miidhaa qaqqabsiisee jira. Hirmaannaa hojjettoota koomishichaan balichi miidhaa hamaa osoo hin qaqqabsiisin to'achuu danda'amuu fi qabeenyi birrii miiliyoona 500tti shallagamu baraaramuu danda'amuunis kaasamee jira. Balicha to'achuuf konkolaattota ittisa balaa ibiddaa 12 fi hojjettoonni yeroo balaa 95 bobbaafamu eeruudhaan balicha guutumaan guutuutti to'achuudhaaf sa'aatii 4 fi daqiiqaa 28 fudhachuu ibsamee jira. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqi waraana isaanii humna dubbii barbaadu tasgabbeesseera jechuudhaan dubbatanii jiru. Pireezidaantii Isaayyaas kana kan jedhan waggaa haaraa bara 2023 sababeeffachuudhaan ergaa dabarsaniin akka ta'es himamee jira. Daraartuu Shaamii bal'ina isaa qabdi. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqi waraanni isaanii humna dubbii barbaadu tasgabbeessee jira jechuudhaan dubbatan. Pireezidaantiin Isaayyaas kana kan jedhan waggaa haaraa bara 2023 sababeeffachuun ergaa dabarsaniini. Raayyaan ittisa biyyaa Eertiraa haala weeraraa raawwachuuf taasifame deebisanii haleeluun tasgabbeessee jira jedhan. Kanaanis gammachuun boonuun kiyya daangaa hin qabu jechuudhaan waa'ee waraana isaanii dubbatan. Bara 2022 xumurame keessa lammiileen Eertiraa biyya keessaas ta'e ala jiran dammaqinaa fi ejjennoo hin raafamneen qabsoo nama boonsu gaggeessanii jiru jedhanii jiru. Pireezidaantiin Isaayyaas humna yookiin waraana weerara raawwachuuf carraaqaa ture jechuun haa ibsan malee ifatti maqaa hin dhoofne. Haa ta'u malee waraanni biyyattii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa waliin ta'uu waggoota lamaan dabran humnoota Tigraay lolaa ture. Waraana kaaba Itoophiyaa keessatti qooda fudhachuu isii ifatti Eertiraa waan dubbattee jiraachuu baatus TPLF akka yaaddoo itti ta'u ibsiti. Yeroo waraanni Tigraayitti waggaa lamaan dura jalqabe humnoonni TPLF rookeetiiwwan gara magaalaa Asmaraatti dhukaasaa turan. Kunis biyyattiif akka yaaddootti fudhatamee ture. Baatii lamaan dura marii Afrikaa kibbaatti taasifame mootummaan Itoophiyaa fi TPLF waraana karaa nagaan xumuramuuf walii galanii jiru. Haa ta'u malee waliigaltee kana keessatti Eertiraan hin eeramne. Ta'ullee waliigaltee kana keessa qaamoleen alaa kan miseensa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa hin taane naannoo Tigraay keessa akka ba'an gaafatamaa ture. Pireezidaantiin Isaayyaas ergaa isaanii bara 2022 keessa biyyattiin kooroonaa vaayirasii fi balaawwan uumamaan miidhamaa turuu ibsan. Kanneen caalaa garuu dhiibbaan biyyoota lixaa Eertiraa irratti cimee akka ture ifatti ibsaa turan. Bulchaan biyyattii akka ja'utti bara 2023 keessa sirri biyyoota lixaa akka itti fufuu danda'u dubbatan. Biyyi gaanfa Afrikaa Eertiraan biyya paarlaamaan heerri akkasumas miidiyaalee walabaa keessa hin jirre jechuun ibsan. Waraana Itoophiyaa keessatti adeemaa tureen waraanni Eertiraa badiiwwan jajjaboo lammiilee nagaa irratti raawwachuu fi qabeenya mancaasuu himatama. Haa ta'u malee biyyattiin garuu himannaa irratti dhiyaatu hin fudhattu.
Erga waliigalteen nagaa raawwatamee boodaas waraanni Eertiraa badiiwwan raawwataa jira isaa yoo bahan malee naannoo Tigraay keessa nagaan hin bu'u jechuudhaan qondaalonni TPLF himu. Torban dabree loltoonni Eertiraa magaalota Tigraay keessaa ba'aa jiraachuu jiraattonni dubbatanii turan. Maddi oduu Reuters jiraattonni nutti himan jechuun akka gabaasetti loltoonni Eertiraa Shiree, Indasillaasee fi Aksum keessaa bahaa jiru jedhe. Jiraattonni kunneenis sochiin loltoota Eertiraa jiraachuu haa argan malee Tigraay gadhiisanii ba'uu isaanii mirkaneeffachuu hin dandeenye jedhan. Ameerikaan sarbama mirga namoomaa raawwatee wal qabatee ajajoota waraanaa akkasumas dhaabbilee Eertiraa irratti qoqqobbii kaa'u ishee ni yaadatama. Uganda magaalaa Kampalaatti kabaja simannaa bara haaraa 2023 irratti namoonni walirratti kuufamuudhaan yoo xiqqaate namoonni 9 du'uu fi hedduun ammoo miidhamuu poolisiin beeksisee jira. Ibsi poolisii akka eeretti kanneen du'an keessaa hedduun isaanii daa'imman sagantaa bashannanaa hordofaa turanidhas jedhee jira. Madda Durbaasit guutuu isaa qaba. Uganda magaalaa Kampalaatti kabaja simannaa bara haaraa 2023 irratti namoonni 9 du'uu fi hedduun ammoo miidhamuu poolisiin beeksisee jira. Ibsi poolisii akka jedhutti kanneen du'an keessa hedduun isaanii daa'imman sagantaa bashannanaa hordofaa turanidha jedha. Yeroo baay'ee simannaa bara haaraa dabalatee ayyaanota waggaatti dhufan simachuudhaaf namoonni hedduminaan ba'anii walirratti kukkufuun gammachuu isaanii gaddatti geeddarama. Qorannoon jalqabaa taatee Ugandatti mudate irraa ba'ee akka mul'isutti namoonni hedduun dhukaasa bara haaraa simachuudhaaf dhukaafamu daawwachuuf gara daandii guddicha magaalaa walakkaatti ba'an. Isa booda walitti heddummachuudhaan wal dhiibuun eegalame. Sana booda namoonni hedduun walirratti kukkufuun kanneen guddoo miidhamanis hedduudha. Namoonni kaan battaluma bakka sagantaa sanaatti du'an, kaan ammoo erga hospitaala seenanii du'an. Poolisiin Ugandaa taatee lubbuu namoota hedduu galaafate kana gadi fageenyaan qorachuu itti fufa jedheera. Ugandaa keessatti erga weerara kooroonaa vaayirasii as yeroo jalqabaaf uummanni haala kanaan walitti bobba'e. Dhoorkan baay'inaa fi sochii uummataa daangessu amma ka'ee jira. Dhukaasa richitii dhukaasuudhaan bara haaraa simachuun kutaalee biyyattii hunda keessatti eeyyamamee jira. Poolisiin magaalaa Kampaalaa dhukaasni richitii itti gaafatamummaa kan hin qabne ture jechuudhaan akka qoratu ibsee jira. Simannaa bara haaraa dursuun namoonni richitii dhukaasan hawaasa naannawa sanaa dursanii hubachiisuu akka qaban poolisiin beeksisee ture. Garuu akkaataa qajeelfama poolisiitiin hin raawwatamne jedhamuun komiin ka'aa jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN naannoo Palestiin kan Israa'el qabatte irratti manni murtii yaada akka kennu gaafatee jira. Yaa'ii waliigalaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii naannoo Palestiin kan Israa'el qabatte irratti yaada seeraa akka kennu mana murtii olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii gaafatee jira. Daraartuu Shaamii guutuu isaa qabdi. UN naannoo Palestiin kan Israa'el qabatte irratti manni murtii akka yaada kennu gaafatte. Yaa'iin waliigalaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii naannoo Palestiin kan Israa'el qabatte irratti yaada seeraa akka kennu manni murtii olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii gaafatee jira. Yaadni gorsaa seeraa gaafachuuf dhiyaate biyyoota 87 kan deeggarame yoo ta'u, UK fi Ameerikaa dabalatee biyyoonni 26 ammoo mormanii jiru. Haa ta'u malee manni murtii haqa idila addunyaa murtii kenna malee hojiirra oolchuu hin danda'u. Sagaleen jimmata dabre kana kenname Biniyaam muummicha ministeeraa Israa'el ta'uun kakuu galanii guyyaa tokkoon boodaadha. Israa'el Gaazaa keessaa baatus ammallee naannoo West Baankii to'attee jirti. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Israa'el naannoo san humnaan akka dhuunfatteetti ilaalus Israa'el galuu guutuu Yerusaalem magaalaa guddoo isii akka taatetti himti. Warri Palestiin Yerusaalem baha magaalaa guddoo mootummaa isaanii gara fuula duraatii jedhan. Ameerikaan biyyoota muraasa magaalatti magaalaa guddoo Israa'el ta'uun beekamtii kennan keessaa tokkodha. Warri Palestiin West Baankii baha Yerusaalem kan Israa'el humnaan fudhattee fi Gaazaan qaama biyya keenyaa kan fuula duraatii jedhu. Qondaalonni Palestiin murtee dhaabbata biyyoota gamtoomanii kana injifannoodha jechuun ibsuudhaan Israa'el yakka uummata keenya irratti raawwatteef yeroon itti gaafatamtu ammaas jedhan. Muummichi ministeeraa Israa'el haaraa murtee kana salphina jechuudhaan ibsanii jiru. Biniyaam kamisa dabre muummicha ministeeraa Israa'el ta'uudhaan gara aangootti deebi'uun sabboontoota biyyattii gameeyyii ta'an waliin tumsa taasisanii jiru. Qajeelfamni mootummaa haaraa kanaa inni jalqabaa kibxata dabre maxxanfamee ture. Uummanni Yahudoota biyya Israa'el hunda irratti mirga addaa fi hin sharafamne qabu jechuudhaan labsamee jira. Kunis naannoo humnaan dhuunfatame West Baankii kan dabalatu yoo ta'u, qubsuma naannoo sanitti beeksisuu fi misoomsuu waadaa galee jira. Israa'el bara 1967 West Baankii fi Yerusaalem baha erga qabatte asitti Yahudoonni tilmaamaan 600 ta'an qubsuma haaraa ijaarame 440 keessa jiraatu. Hawaasni addunyaa harki caalaan qubsumni kun ija seera addunyaatiin seeraan ala ta'uu kan himan yoo ta'u, Israa'el garuu cimsitee balaaleffatti. Mootummaan haaraan kun qubsumaawwan gara 100 West Baankii keessatti hayyama Israa'el malee ijaaraman seera qabeessa taasisuu fi West Baankiin akka dabalu waadaa galanii jiru.